बहुत सिमिल का कैसा तू नमी डीरा इल्मो जालो तू कवा इल्मो जार तरह तिफा गते नमा में कबे ना बोना इल्मो शन इल्मो सजी इल्मो लमा इल्मो अफर इल्मो तोक्को गते waan isin nyaachiiftu kan hin qabne qofaaf tun qabne jireenya mataa ofii uffata ana akkasii miti jireenya miliyoona takka keessa osoo seene amma fakkeenyaaf ilmoo kiyya kanaadaa jiraami as taa'ee ilmoo kiyya dirqama hordofatuun hojii kiyya in hordofadha maaliif jira barataa jira nyaataa jira dhugaa jira maaltu isa barbaachisaa hojjettee nyaachisuu dandeetti hin dandeettu in hordofa kuni dirqama kiyya ilmoo kiyya waan ta'eef eegale kanarratti hin gowwoomina ilmoon teessan borisiin cubbifti guddattee barbakka wayii geetti akko muuxannoo ofii qabu irraa isinitti muufi inni galee irratti hin taddaraadarina ani har'a odoo isiin biyya kaayiroo irratti xiqqoo wayii deemaa raadde ilmoo kiyya fakkeenyaaf hin kennuuf wanti ilmoo kiyya dabarsee kennee akka isiin deemtu beeyyamaa fi kabajaa fi gammachuudhaan godheen maaliif biyya tanarra guddoo biyya yetashaalee agar jireenya tanarra jabdutti waan deemtuuf gammachuudhaan geggeessa isin yaagalu kana isinin jechuu barbaada sin jaaladha isin qabadha wanni an dubbachuu barbaadu asirratti namoota gartee qeeqomsa gara garaa isin irratti oofanii fi amma ommo firoolleen mucaa isii wajjin nagayaan geetteerti kammoo bultii tana jabeeysaa turee fi gartee tiniin bultii tana keessatti aarsaa kaffalaa turellee sima ammallee immoo akkasumatti bakkisiin jirtutti akka nu jabeessitu akka quba nu qabaattu amaanaa si bira kaayannaa ilmoo keetii akkasiniin jedhe sani kun ilmoodha jaannata keessattuu hordofta osoo danda'ame ilmoo ta'e kun arras borus ati ilmoo keetiif aarsaa kaffalaa turte ammallee bakkisiin deemtetti amaanaa rabbii sitti haa taatu quba nu qabaadhu amma bilbilii fi akkuma yeroo isin kaayiroo jirtutti akka quba nu qabaattu amaanaa si bira kaayannaa taani ammoo atuu ilmoo keetiifuu irraa hin fagaattu jechuu barbaada jabaadhu dhugaa dubbachuudhaaf namni si jibbu hin jiru namni ka si jaalatu baay'ata malee namni si jibbu nama tokko lama yoo ta'u nama keessaa nama jibbuun dhabanii ati immoo inni guddaan jechoota namaa osoo laalin yeroo hagana ga'u kana jara kana gartee masruuftee mana kiraa irraa kafaltee even waan baay'eedha kaawwanni jiru si galee kanaafi ati dhugaa jabaadha ammas immoo wanni guddaan ati beekuu qabdu ilmoon hangafaatuni akka bakka gaarii si geettuuf kan aarsaa kafalaa turte ati jabaa namaati namoota baay'ee biyya arabaa keessatti ilmaan ofii gatee ilmaan isaanii arabni guddisaa jirti fudhattee zubaalaa keessa kanaafi asumaan ulfaadhu sin jechuu barbaada ammallee quba nu qabaadhu achii to'adhu amma nurra situ sagalee ati bilbiltuuftu isi gartee hamileeta nama isiin beeynerra nama isii garteetiniin amma itti bilbilee jajjabeessurra sihii bilbiltee fi yeroo ta'a gartee mucaa kee dubbistee mucaa kee kolfisiifsantuyyuu raahaa qalbii tahaa jechuudha mucaa sanii fi isinleedha jechuu sababni isaa mucaa guddisaa jirte waan ta'eef yoo mucaan suni abbaa kiyya jedhee boo'e tasgabbiin argattu kanaafi akka kaanu gootummoo abdii qabnaa yeroo tokko atisi yeroo fudhadhuuti rabbiin biyya sanii isin haa baasu akka biyya sanii baatan ta'a jechuu barbaada fi amaanillah ayyesh guys hundi keessanuu galatooma warri giftii nuu kennaa turta warri taaptaap gochaa turta warri kooppiliinkii gochaa turtan galatoomadha ulfaadha hundi keessanuu dhugaa rabbi jechisiniin qabu rabbi jechisin jaaladha rabbi hamtuu afaan kennaan baasini warri hamtuu afaan isin baatellee warri keerii afaan isin baatellee akkuma tokkotti isin ilaala maaliif jennaan namni tokko akkuma asaafiin baanu bakka ho'isii qabaatu yookaan si jaalatu yookaan iddoo namummaa ho'isii qabaatu malee sin qeequ yoo qe'in illee hin jiraanne namni kun beektaa likkiin dhufu qeeqamuun bareedaadha gisee tokko akka ati dhaabbattee deemtuuf utubaa wayii akka ati godhattuuf akka ati morka wayiitiin bakka gaarii geettuuf si fayyada baay'ee isii galee
Ani kana hubadhe qeeqa keessa jabinni akka namaa dhufu baay'ee hubadhe hin beekan. Malee sila akka miidiyaa kana waggaa 4 dura qeeqamaa turreen miidiyaa kana tas dhufuu miti. Addunyaa kanarra hin jiru ture. Garuu akkasii miti. Miidiyaan qeeqamuun si jabeessa. Garuu gisee baay'ate takka ammoo wanna ni dhoongore takkattiin gisee ajandaan akka malee baay'atee akka wal fakkaataa yaadni wal fakkaataan kun burqaa ture tokko gadi ba'ee dhugaa jiru haasa'uu qaba ture. Garuu baay'atee namni dhugaa gara dhugaatti siqee siigalee wal dhalaa deeme bakka san hin dogongore ana dogongore. Maali jennaan miidiyaa kana keessa laalte xiqqoo irraa waa deddeebisuun bareedaadha jedhee amana. Deebisuu dhabuun baay'ee waan namni deebisuuni namni akka galaxatti hubatu baay'ee galaana qileetti fuudhee taree jira nama baay'ee namoota mana jaalatanii jechuudha. Callisuun wanti sun dhugaa se'ankaa waan namni haasa'u namni miidiyaa irraa lafuma ribu maakee haasa'u sun dhugaa waan itti fakkaateef dhiibbaa wayii godheera. Haa ta'u kana walitti dachaanaa gaayis amma biyya keenya biyya lammaffaatu kuuraa qaba waan ta'eef wanyi asiin jeeqaadha. Xiqqoon illee boqonnaa na barbaachisa. Walitti dachaanee boqonnee sammuu nagayaatti ilmoon teennallee waliin xiqqoo haasa'annee jajjabeessinee daddagachiifnee walitti dachaanaa isin jaaladhaa isin kabajaa nagaannaa tura. Quasi. Guys, tap goda. Hundi kesan tap goda. Tap guys. Ring light miti an fayyadam toati. Ija keetiif. Ring light fayyadamtamoo maalinni an fayyadamtu. Ring light garuu ofirraa achi garagalchi. Ani maa ija na dhukkubnaani waan okiya godhadhee achi gubbaa godheerta. Intina akkasin gorinkaa. Fuula gamasi galabate. Achuma garachiyo. Achitti galabatu. Ija keetii bareeda kaa'ee gizeesi garagala ija si dhukkubsa. Anu akkasin ijaan arguu dadhabeera dhukkubaa ture. Naanis na dhukkubaa ture isaafiin. Kana wannoo manastirii godhattee tiri namni ifaa ayinaan mamnaamin jaayisi shakkurra akkam gootaa ifaa galabatta. Ifaan garasitti ifaa adilla isa wajjin achi ilaalta duuka deemta. Silla wal ilaaltan. Nafu achi jira amma garuu nafu achi bakka san jira. Ridwaan Adam congratulation anta ilmi keeti asboolaa ta'e waan jimaan ergine waliin qabaana nu qabaasiti kaa. Ergine biroo waan jimaan. Achi jira. Tap shi guys tap. Taayimingii eeggannaa akka fudhanne ilaali akkam fudhanne kun laastii keenya. Akkam fudhannee taap iskiriinii goonaa share godha wayyi asliko hiriyaa kiyya tokko ilmi isaa diyaasboora asii axxaabbatu shugar daadii inni goddanyaa no waliin ቁም ነገር ነው። ኢትዮ ኤርትራ ላይ ለሀገራችን አብረን ነው ዋጋ የከፈልነው እሱ ማለት ነው። እዛ እሱ ለሀገር ብዙ ስለ ብያፍ ወሬገመ ከፍለችው ነማሪ ፈማኝው ብዙ ለሀገሩ ዋጋ ከፍሏል። እሺ ለሀገሩ ብዙ ዋጋ ስለከፈለው በዛ ምክንያት ልጁ ወደ ካናዳ ሄደ። አሁን ልጁ ዲያስፖራ ነው፣ እሱ ጓደኛዬ ነው እና በወር ዶላር ስለሚገባለት አሁን ሹገር ዳዲ ሆነዋል። እሱ ላጣብስሽ እንዴ እኔ እንዴት ነው እንዴት ታስበኝ ነው? እኔ ፍቅር ያሸንፋል። ተብርቶ ሰው ልጅ እኮ ፍቅር ያሸንፋል። ገባ? ዶላር ምናምን አይደለም፣ ፍቅር ነው የሚያሸንፈው።